Sumayyaa amboo dubbiin sirraa ka'inatti fakkaata. Sumayyaan hiriyyaa ta'eeti. Akkamitti wal bartanii jireenyi keessan akkam ture maal irratti immoo wal loltanii dubbiin keessan miidiyaarra bahe gaggabaabsi uummataa ibsi. Ayyee galatoomaa warri nu dhaggeeffataa jirtanis warri as jala jirtanis dursee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salamataan hin dursaa akka ishii wajjinitti wal barree feesbuukidhaan waan tokko barreessennaan dhuftee jalatti koomitinaa kennitee achi keessoodhaan adiina gaafattee na dubbistee achumarraa wal barree baada kana wanta jiru waliin haasofnee jireenya dhuunfaa keenyaa waliin mari'annee waliin haasofnee booda Kaayiroo deemuu dandeessaa inaan jette jechuudha. Awurooppaatti jalqaba Awurooppaa deemuu dandeessaa naan haala kamiin Awurooppaa deemuu danda'u sumee jennaan haalli itti Awurooppaa deemuu danda'an anasitti Kaayiroo dhaqxeetu Kaayiroo alayyuu inni galmooftee dalagaa mana madaamii dalagachaa anatu si galchaa anillee Kaayiroon dhaqaa abbaa manaan kiyyallee achitti dhufee Kaayirootti seera gaa'ilaa godhanna waan ta'eef yeroo sana na bira dhuftee waliin turra. Kanaafuu akkasiinaan jettee Aluma kanaani karoora duraan ishiin mari'adhee wanta gochuu qabu tokko san mari'adhee dhiisi kun isin baasu kun hojii ariifachiisaadha naan jette. Yoon immoo isa kaasuu barbaades bira taruun barbaadu tarii garaa sin quuquu danda'a. Ani nama islaamummaatti dhufedha maatiin kiyya natti dhaadataa yeroo isatti galtaa jedhani. Sababa kanaaf jedheeni akkaman godha namni tokko immoo nama wayii jira mucaa wayitii ani garee quraana keessan jira itti waliin beeku torban lama baadan ani galuuf ka'ee booda na gaafatee ni kaasi godhadha naan jedhe garuu haala isaan beeku soda maatii kootiif jecha mucaa sana itti neerumaa akkami jedhee garee warra nikaana godhu gaafachuu barbaadaaf jennaan sababa kanaan Sumayyaan natti dhufte. Jarjartee nikaan godhamiin duriyyee gandaatiif anatu Kaayiroo si geessa anatu biyya gaarii si geessa abshir Sumayyaan si faana jira naan jettee baada kana wal barree erga kana birrii 120 Beerutii taa'een tiraansfaaritti godhe. Yeroon bira tiraansfaaritti godhu immoo bara 2025tti bari'uudhaaf jira. Achi gaafa maskaramii guyyaa 5 bara 2025 guyyaa sanbataa Itoophiyaa gale. Bara 2025 gaafa harbii isaa immoo dirqama dhuftee wal arguu qabna Finfinneetti naan jette paaspoortii kan keessaa warachuun qaba. Anillee Kaayiroon deema waan ta'eef dhufuu qabda naan jette. Ergasii mucayyoon tokko Maareemaa jedhamti ragaadhaaf as jalayyuu jirti galchuu dandeessu. Ishiidha Ustaaz Haliidha. Kanaan achi nama lamaan hin beeku maqaa isaanii dagadheera jechuudha. Sadi ta'anii jiru dhiirri sadidha nu shamarran sadidha. Achi dhuftee Sumayyaan bootaa isaayyuu beeku Buraayyuutti bakka kanatti kottu naan jettee safara sanatti dhaqee wal arginee buna waliin dhugnee misaa waliin nyaannee haaluma gaariidhaan Sumayyaa gaggeessine. Anillee yeroo sanaa doolaara hin qabu jettee baankiirra deemaa jirtan immoo doolaara qabadheen jira doolaara 50tti kenneen karaatti doolaara 25 na gaafatonnaan doolaara 50tti kenneen baankiirra injooriin bakka ayyaa keeftaa dhodheessa baankiirra doolaara bituudhaaf deemaa jirtu dhiiste aliin fa'aayyuu ni jiru deebitee haala sagantaa tokko xiqqoo waan mana keessatti aliin fa'aa godhanii goonee Sumayyaa kana gaggeessinaa edde kana mana Ustaaz Faraan jedhanii ani hin beeku deebinee ana Maareemaa jennee Giishee jedhamti heerumtee jirti. Bulle jechuudha. Erga hachi bullee anis gara Hamboottan deebi'ee ergasi baada Hambootti deebinee gurbaan tokko lakkoofsa kooddoo fudhateen beeku gaafa sana isaanum sadan sana keessa kan jiru keessaa na bilbilee Sumayyaan Maareemaan immoo yeroo sanatti gaafa ayyaana masqalaa koottu Finfinnee keessatti Finfinnee dhuftee na fuutee ayyaana masqalaa warra kee biratti hin dabarsinaa naan jette. Achi Maareemaan na waamaa turte. Sababa kana akkasumatti osoo jiru Sumayyaa yeroo hundumaa naa bilbilti naanaa softii haalli biizaa kootii akkam ta'ennaan siifan hojjedhaman jammarree qoyi anillee reefuun kunoo manni naa qabame mana kireeffadhe naan jettee otuma akkana jettu ustaaza kana beektaa jettee lakkoofsa haaraa wayii lakkoofsa biyya Ingiliz naa dawwalame. Sumayyaa lakkoofsi kun eessarraa Awurooppaa naa dawwalameen jedheen ustaazi kun si bahuu hin qabu Kaayiroo irraayyuu dhufuu baattee karaa Awurooppaa qaxxitaa Itoophiyaa irraa si fudhachuu waan danda'uu fi nama kanaan wal bareedde ani Awurooppaa deemuudha. Yoon deemeyyuu nama kanatti yoon heerume namni kun abbaa manaa abbaa ilmoo nama kamiinaa ta'a sume ani nama maatii koorraa ari'amee jiru nama hin beekta maatiin kun hin jaalatani. Nama akkaminnaan anatti hamanii nama sii ta'uudhaan aan jette ayyee jennee haalli biizaa kootee akkami jennaan Sumayyaa ani hiriyaa keeti namni nama namu ragaa lafa kaayyadhu akka jettu nama hundatti dhiira hundatti garaa hin himatanii ustaanni kuni
nama hundatti garaan himatan garuu ustaaza kana nama guyyaa qiyaamaatiin naa kakateera dhuguma siin dhiisu nama gaariidha garuu immoo kaayiroo sababa keetiifin hafe jedhiiti birrii 220 kaffalee sababa keetiin hafe jedhi ragaa alafa kaadhu waan akka rikoordinatti qabi yookiin immoo innaa nuti garee hiinee ni kaasiinullee sababa keetiin egaa kaayiroo hafaa jira jedhiiti akka inni dafee Awurooppaatti si fudhatu taasisii naan jette achi akkuma ishiin naan jette kana hiriyaa kootii waan ishiin naan jette hunda dhageen nan ishii amana haala kana raawwadhe ustaaza Abumuwaaz dhufanii duraan miseenjara wajjinaasaa turre Sumayyaa faana haala birriin irratti ergellee waan hundumtuu karaa miseenjaraati baada kana Abumuwaaz illee dhufanii ustaaz Faraan jedhanii ustaaz Bilaan Awurooppaa jira jedhanii ustaaz Ahmad Itoophiyaa jiru akka miizeetti dhufanii ni kana godhanii baada ni kana godhan immoo sume silaawo akkana jettee istii bakka ni kaas godhame birrii deebisi kana kalli naa deebisteetti sumeen jedhin birrii namichicha sumeen birrii naa deebisteetti otooti naan deebisin akkamittan jedhaaniin jedheen achi rikoordii waan adda adda naa qabde jechuudha rikoordii biizaa kunoo sii xumureeraa erga as geessee rikoordii waan ishiin naa qabde erga as geessee kaatee jara birrii tiraansfaar godhaa ergaati as geessee kaatee waan hundumaa godhaa jara nama dhibbaa hamanuun hin taatu waan akkas jettee natti ergite jechuudha. Achi birrii koo naa deebisiin jedheen takka turee danii kaan godhamee birrii koo naa deebisiin jedheen birrii koo naa deebisennaan situ deemuu dhiisee heerumee eessaa fideensi deebisa hanii naan jette. Biizaan cituu tikkeettii cituu ragaa qabda sumennaan. Sumayyaa Amboo. Waa'ee kaayiroo dhufuu kana fiizaa hojjetuu kana Awurooppaa deemuu kana jaarsa barbaadachuu kana fedhii sirraa dhufe moo situ dhiyeesseef moo deemuu kanallee isi si jala kaa'e si hime moo situ gaafata. Ani waa'ee kaayiroo ofirraan beeku deemuu akka barbaadu kaayiroo Awurooppaa kana situ karaa naa barbaade fiizaa nama hojjetu naa barbaade jedhee immoo isitu iyyuu kaayiroo karaa hin jaan deemta siin jedhe. Kaayiroo ani waamuma kaayiroo iyyuu hin qabu ani otoo. Obboleettiin keenya Sumayyaa laayivii si dhaggeeffataan ture miitii godhee waa tokko gorte obboleettiin keenya beekumsa hin qabdu natti fakkaata maal jechuu barbaadetanii girrigirrii wayiin ka'a miidiyaa kanarraa yaa uummata kiyya yeroo girrigirriin ka'u mana ebeluu hin dhaquu jedhee tuffata namni maaliif tuffata beektu nama poolotikaadhaan wal lole gandummaadhaan wal lole siyaasaan wal lole yookaan immoo rakkoo dhuunfaatiin wal loletu iyyuu inni godha malee namni waa haate inni dhufa funyaan qabame leebaan bakka malle dhageeffadha. Hateera miti inni dhufa dirqama dhufa maaliifi hattee yoo taate hattee dhuftee of qulqulleessiti malee achi teessee wanni siin mana sitti of qulqulleessitu hin jiru. Mana gabbaa tokkummaan waa'ee birrii seesii haqa mucaa baasaarra malee. So kabaja koo xiqqeessanii kabaja si yoo barbaanne dhuftee asirratti dubbatteeti malee yoo maallaqa hatte hattuudha jettaan. Islaama miti isiin muslima miti isheen amantaa muslimaa sirriitti haa qaraatu amantaa muslimaatiin namni waa hate harkatu irraa cita yaa jamaa. Ejji qorata albashariyaa. Sinii galee maallaqa yoo fuuteetti taate dhiifamaa agaafattu obirrii irratti bade. Tuffii keenya miti tokkum hangama kootiin dhiifama naa godhii amma ammaatti dhaabadhu sabarii tarakaa akka isin jedhaan ture waan barbaadde gochuu mirga qabna hankalas xumureera. Ijoolleen koomentiidhaan hattuu nu cimsaa hin balleessinaa amaanaa lakkoofsa abbaa warraasii lakkoofsa suuraadhaa Afrikaan qaba maxxansuuf hin deema. Suuraa Afrikaa irratti sirbuun maal? Nama rabbiin ol qabee mootiin ardiif samaa mazumaa dhuga banatteetu laayivii irra taa'arti. Suuraa tokko siifan erga keessaan kan hattuu maallaqa hiyyeessaa nyaatteetti. Waraanni kee achi jalaa waan inni barreessaa jiru innaan illaahi wa innaa ilaahi wallaahi tiiktookii cufee hin deematu kanaan. Hattuun no sakangeetii cufii hattuu ija jabaattu hattuun hatteellee haadha nyaachisaa abbaa manaallee nyaachifte jechuudha. Ulfa siin ofirraa baafteen gallakkisaan ofirraa qaba viidiyoo sii galee waan isin jettee haasaa sii walii jechuudha. Sii galee hattuu hannaaf ofirraa baaftee jechuudha sii galee ilaa nan dubbachiisina awwaadee ofirraa gaadha jechuudha. Sii galee sadarkaa ulfa ofirraa baaftee waraabdee namatti ergitudha Sumayyaan. An waraabeen isinitti ergan warra namaa taa'ee jechuudha isinii galee. An gadan lakkisa viidiyoo kanas gallakkisa. Tokkuma yoo na barbaadde naa bilbili yookiin naa